Akkuma kunnan kun sabbata waaqayyoo yaadannoo uumamaa kan ta'e guyyaa torbaffaa dabalatee ayyaana waaqayyoo isaa karaa Yesuus Kiristoos isiniif kennamuun eeguun murtii keessanii. Abdii eebbifamaa kan ta'e deebi'ee dhufuu gooftaa Yesuus isa deebi'ee dhufuu gooftaa Yesuus hawwii deebi'ee dhufuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos hawwii guddaadhaan eeggattu. Gaafa inni ulfinaan mul'atu isa simachuudhaaf qophooftanii warri kaanis akka qophaa'aniif kennaa dhuunfaa keessanii fayyadamuun kan Waaqayyo jaalala isaatiin qopheesse namoota karaa fayyinaa ta'u hojii hunduma Yesuus keessatti dhugaa baachuu ta'uun hirmaachuun fedhii keessanii. Waaqayyo sana eebbisu. Dhimma kennaa hafuuraa ilaalchisee barsiisa kitaabni qulqulluu barsiisu amantii hin fudhattu. Waaqayyo sana eebbisu. Kennaa hafuura raajis milikiita waldaa Waaqayyoo ishee haftuu keessaa tokko ta'uu isaa ni amantu. Waaqayyo sana eebbisu. Dhaabbanni waldaa kiristaanaa akka jiru ni amantu. Akkuma kanas dhaabbata waldaa kiristaanaa kana akka sagalee Waaqayyoo barsiisuun kennaa fi kurnaffaa keessaniin akkasumas dandeettii qabdan hundumaan waldaa kiristaanaa deeggaruun murtii keessanii.